Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota ineetu biyya keessa biyya alaatti argamtan hunduma keessaniifuu nageenya waaqayyoo isinii dhiyeesseera. Akkam jirtan nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba, galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira. Ergan biyyatti galee viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaanii akka nu hordoftan isiniin jedha. Keessummaan qaba. Bakkan jiru lafan jiru sinitti himaa sin barsiisa. Akkuma nani dhufee bakka kana ga'e isinirraa akka dhuftan abdii guutuu hawwii guutuu waan hin qabuuf sin hubachiisna. Amma dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjiniin turaa isiniin jenna. Nageenya waaqayyoo akka jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa kunooti goddanyaa yookiin immoo keessummaa isinii qabadhee dhufee, keessummaan teenyas Almaas Tuub jedhamti. Ishiinis akkuma nuyi biyya ormaa turte, biyya ormaati. Waaqayyo gooftaan inni itti amanne nagaan nu eegee nu tiksee biyya keenyatti nagaan nu galchee kun wal bira nu dhaabee jira. Bakki nuti jirrus bakka addaa, bakka dinqii, bakka dubbatamee hin dhumne waan ta'eef isinii ibsiti obboleettiin keenya. Numa faana turaa isiniin jenna. Ashamaa jirtu hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaalii Alnaalamtee jalatti argamtan hundumti keessan akkam turtanii? Nutis jirra, galanni waaqayyoo haa ta'u. Egaa iddoon kun obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu Aynaalam iddoo kana dhufuu keenyatti baay'ee tokko kan itti gammannedha. Isinirree iddoo kana dhuftanii akka itti gammaddan, fayyina itti akka argattan abdii guddaa qabna. Mee iddoo kana akkamiin dhufuu dandeessu? Iddoo kanaani taamrii addaatiin dhufe jechuudha. Innis biyya ormaa taa'ee fayyinan barbaada wanti waaqa kiyya biyya ormaa itti hambare. Anaaf biyya ormaa gadaamii akka gadaamii tokko waan naateef silkiidhuma kanaan ormi silkii kana ittiin badaani. Garuu viidiyoo amantii kootii ilaalee hordofee waa hedduu waanan laalufu iddoo Barmeel Qidus Giyoorgis jedhamu kana laalee warreen Amaaraa ta'an jalaan hordofaa ture. Inni kuni waaqayyoon keenya kan nama hundaati. Waaqayyoon beerii layya'u kan tokkooti jedhee amanee laalee ittiin achumatti viidiyoo irratti laalee jechuudha. Viidiyoo sabala kanaa laalee tan itti fayyaa ture. Iddoo kana immoo yoo fedhaa feeyyama qulqulluu Giyoorgisii ta'e anis dhaqee fayyuun qaba jedhee gatii hedduu itti baasee itti dadhabee biyya kana biyya fagoo hin beektu, Addis Ababarraa baay'ee fagoodha. Warri dhuftanii argitanii warri hin argine immoo akka dhuftanii argitan maqaa qulqulluu Giyoorgisiitiin isiniin jedha. Maaliif itti fayyitu fayyinee jirra, amma gammachuudhaan guutamnee dhaabbannee si fuulduraatti haasaa jirra. Hojiis kan eegallu yoo nuti qe'ee kee geenyee gallee oruus kan barbaannu manni keenya kan nuti mana keenyatti seennu gaafa qe'ee kee ragganne jennee waan kadhanneef silatii kana nu dhagee dhufne. Ati immoo obboleettii koo akkamittiin dhufte iddoo dinqii iddoo nama fayyisu kana taamrii garaagaraa nu gochaa dhufne. Karuma irrattuu amma lolli hin jira minaamina jedhanii turanii, nuti garuu wanni takka nurra hin ga'in dingatuma kaane guyyaa nuti dhufnee iddoo sabala kanaa geenye garuu guyyaa qulqulluu Giyoorgisii ture. Ofuma isaanumarree lola bara hamaa, bara abidda, bara mana tokko mana ollaatti dhaquu hin dandeenye kana nuti biyya akkanaa kana biyya fagoo biyya baraa kana dhufnee fayyaa jirra. Meegaa fisiif qabu obboleewwan kee warreen biyya jiraniif jechuudha. Warreen naannoo sana hin deemina, naannoo sana lolatu jira jedhanii warreen karaatti yaannoo jedhan nama hambisanii jiru. Akkasumallee muudannoon yeroo agara sabala qulqulluu Giyoorgisii kana dhuftu muudannoon karaatti si mudate jira. Wanti si mudate yoo jiraate obboleewwan keenya dhufuudhaaf yaadanii karaa jiranii firree yookiin immoo dhufiidhaaf sodaatanii karaatti afaniifillee dhaamsi ati qabdu maali? Eshi warra mana ta'anii too nama dhorkani hin deemina, lolatu jira. Saballi biyya keenya iyyuu guutee jira. Saballi asuu iddoo dhibba jira. Waaqayyo bakka hunda jira. Nama fayyisaan asiitu waaqayyo tokkuma. Warri namaan jedhani isaan seexanni afaan godhatee isaanirra bulee nu dhorka jechuudha. Akka nuti dhufnee iddoo barakatii kana irraan dhaabbanne nu dhorkuudhaaf hojii seexanaati malee hojii namaati miti. Isa kana immoo yoo danda'an amansiisan, yoo dadhaban immoo mo'ataniituma yooyin immoo hin deemu ishi bakka jedhanii amansiisanii ofiidha. Nama sana an barbaada sana yaada laphee ofii san bira ga'uudhaaf yegiddii tattaafatanii dhufuu qabuun jedha. Warra immoo dhufuudhaaf karaarra jiran dhufuudhaaf fedha qaban akkuma nuyi ilaalanii hawwan immoo
yoo dhuguma fedhii qabaatan xirixxaarii qabaachuu baatanii qulqulluu Giyoorgisiin akka isaan gargaaru nana mana jechuudha. Maaliif nunis isatu nu gargaare biyya hin beekne odoo guzoodhaan irree dhufnee eeyyanii garuu nuti ishiirra bulee jechuudha. Waaqayyoon ishiirra bulee afurri qulqulluun ishiirra bulee in deemna jettee of amansiistee nunis nu amansiistee abbaa manaa ishiitii fi abbaa manaa abbaa ishii abbaa manaa ishii fidattee dhuftee jirti jechuudha. Goobazii taateetoo jechuudha. Anis sababa ishiitiin nan dhufee bakka kana jira. Kanaafuu waaqni akka nama gargaaru Giyoorgisiin yoo itti amanan akka nama gargaaru lollirree akka hin jiraanne isa amananii ba'anii otoo du'aniiru samaayitii yookiin immoo akkuma isaan maqaa waaqayyootiin anyu jedhanii du'a fudhatanii nuunis akkasitti ofiin amansiisnee amannee dhufne hin duunus hin fayyinee galla jechuudha. Taammirii garagaraatu nu ta'e ana keessa wanta adda addaatiin naa ba'ee taammirii garagaraa tan argee akkuma jedhanu saballi nama sawwaraa jedhanii duutuu korree argeen jira. Baay'ee iddoo dinqiitii arguu qabdu dhugaa. Qabeenyi lafa kanarraa erga fayyitanii boodadha waan ta'eef duraan dursa maal sin barbaachisa fayyinaa. Kanaafuu dhuftanii akka bakka kanatti fayyitan ijoollee keenya biyya ormaa keessatti dhiphattanii manfasiidhaan qabamtanii eebba dhabdanii suga dhabdanii jirtan akka dhuftanii eebba suga gammachuu keessa keessanii argattan maqaa qulqulluu Giyoorgisiitiin asinii dabarsa si fayyada. Akkuma nuti gammanne siniif irree gammachuu sinii hawwina. Obboleettiin keenya isaaf ittiin waa dubbattu. Mee kanarratti haala gaariidhaan yaada gaarii yaada jiru ibsitee jirta. Egaa yeroo biyya azaabaa jirrutti hundumti keenyayyuu miidiyaadhumarraan kan hordofaa turre gaafa barmeel Giyoorgisiin guzoon cufamee jira dhaabbatee jira gaafa siin jedhani gaafa dhageessu dhufiitidhaaf hawwii guddaadhaan eeggattee gaafa inni cufame siin jedhan maaltu sitti dhagahame akkamittis immoo iddoo kana ga'uu dandeesse? Ani gizee dubbatanii nama nu ture hawwii fayyinaan barbaada waan ta'eef bargit bakka jiranittu nama fayyisa. Waaqayyo saballi asachi dhabamee ni miti nama fayyisa. Garuu taammirii garagaraa hoggaan dhaga'u viidiyoodhanis waan adda addaatiin bakka lapheen koo itti amane gizee cufame naan jedhan dhuguma waan cufame natti fakkaatu. Amma dhaqee irra ga'uttanii bakka ofuma kiyya dhaqee waan qaqqabee arge malee annamaa san qabee karaatti hafuu hin barbaadu waan ta'eef ofuma kiyya kutadhee ofuma kiyya amanee tanani waan ta'eef itti namanne ani isaan cufamee daandiinis cufaadha lolli hin jira hoggaa jedhan hin sodaanne. Bargit naannoon Amaaraa kun amantii isaatiin cimaa kan ta'edha. Yoo isaan nutti ol duudan karaa kamiinuu ta'e fannoodhuma morma irratti ilaalaa jechuudha. Fannoo baata taanaan anis as sodaadhu jechuudha. Maaliif namni Sillaaseetti amanu tokko uumama Sillaasee hin tuqu waan ta'eef ani keeriin godhuun uummata ol seenanii mataawaqaan keenya mataawaqaa naannoo Oromiyaati. Laalaniitu manuu deebisu maaliif sabalaaf deemna fayyinaaf deemna waaqayyoon nu gargaara malee namaa miti jechuudha. Bara hamaa kana baay'ee bara rakkisaa kana keessa nuti ulfina Giyoorgisiitiin kennaa Giyoorgisiin waaqayyo irraa argateen nuti immoo bakka kanatti ulfina argannee jirra gammannee jirra. Ammas immoo sin akka dhuftaniitti fayyitanii jedhan uummata keenya kanaan mee ati immoo atis akkuma ana biyya ormaa keessatti goobazii taatee cimtuu taate siyyoo ana abdiinatti horeen deemna deemuu qabna galiitii akkatti qophaa'ina eeginaan jettee akkasitti hawwii guddaa akkasitti horee maal argiteeti bakka kanatti maal